listoota qaqqaalii sabboontoota ilmaanaa yaa Abubakar Muusaa, Ali Muhammad Muusaa yookiin Ali Birraa, Abdii Muhammad Qopheetii fi isaan kumaaf kitila ta'an gootota yeroo dheeraadhaaf lafa'aa turan hedduutu mul'ata. Akka lakkooftuu bara Itoophiyaanotaatti bara 1975 hamma 77 jidduutti magaalaa Dirree Dhawaatti hojii boonsaa turoga aartii sabaatiin dalagamaa ture. Magaalaan Dirree Dhawaa hundee sabboonummaa biyya qabsoon itti margee daraaree biyya hayyuu fi hayyootaati. Akkasumatti illee biyya tokkummaa, biyya jaalalaa, biyya qabsoo aartii fi ammayyummaan itti eegalee magaalaa seena qabeettiidha. Duba waa'ee magaalaa Dirree Dhawaarraa dubbachuuf ta'uu baatullee gaafa aartii fi hayyoota aartii afran qalloo yaadattu magaalaa Dirree Dhawaatu sammuu namaa keessa dhufa. Goonni jechoonni isaa onneerraa billiqu kan barruu walaloo isaatiin qalbii si booji'u dubbii isaa keessaayis hedduu tan mul'attu caalaa caammaa mucaan cimaan osoo hin mucucaanne laga cahee cuncula coree miicee cuunfee micciiree coqorsa caffee caamaa afuu dhufee isin cufti callisaa caqasaa jechuun kan beekamu goota mataa dhiiraa hangafa gaazexeessitoota Oromoo Abubakar Muusaati. Duba Abubakar Muusaa bara 1940 keessaa Oromiyaa Bahaa Harargee naannawaa Oborraa bakka laga Gabaa jedhamtu ganda Alii Arbaa keessatti maatii qonnaan bulaarraa dhalate. Abubakar Muusaa barreessaa walaloo, gaazexeessaa fi qindeessaa yoo ta'u umrii isaa guutuu mirga ummata Oromootiif qabsaa'uu kan dabarse walaloo sirbaa weellistoota Oromoo hedduudhaaf kan gumaache Abubakar Muusaa artistoota Oromoo walitti qabuunis namoota hawwisoo afran qalloo jaaran keessaayis isa tokko. Hawwisoon afran qalloo akka jajjabaattuuf yaalii guddaa kan godhe walaloowwan babbareedoo ta'an hedduu barreessuunis miseensota cimsuu fi qindeessuun hawwisoo afran qalloo waggaa 7 goota tajaajilaa ture. Duba hayyootaa fi gameeyyii waa'ee gaazexeessaa Abubakar Muusaa sirriitti beekanii fi isaan birootis yeroo miidiyaalee garaa garaa irratti dubbatan Abubakar Muusaa eenyu akka ta'es akkasiin ibsu. Abubakar Muusaa Oday Roobaa Jaarraa nama walaliisaadha, nama goofataadha, nama gaazexeessaadha, nama dammaqaa jedhamu ka zamana Suleetirraa muummee dammaqootaa ture. Gaazexeessaa fi abbaan aartii Abubakar Muusaa raadiyoo Itoophiyaa damee Harar miila lamaan gadhaabuu keessatti ijoo fi nama adda dureedha ture. Aartii bahaa Itoophiyaa keessatti ijoolleen afran qalloo barreessuun, walaleessuun, yadaleessuu fi taatoo ta'uun aadaa sabaa fi Harargee bifa nama hawwatuun barsiisuu fi beeksisuu keessatti gootummaan nama hojjechaa ture yaadachuu yoo barbaachise Abubakar Muusaa duraa eenyulleen hin yaadatamu. Narraan fagaatini yaa asheetaa ganna nattiin jabaatini nattiin jabaatini. Duba kunis ta'ee saniis adoolessa 12 bara 1969 akka lakkooftuu warra Itoophiyaanotaatti gaazexeessaa Abubakar Muusaa yeroo inni oduu dubbisee buufata raadiyoo Hararii bahuun hidhattoonni dargii karaa irratti eeganii itti dhukaasuun kan isaan galaafatanii namoota reefka isaa kaasuuf dhufanillee akka hin kaafne dhorkaniiti reefki isaa ala sambulee. Wanti nama gaddisiisu tokko garuu Abubakar Muusaa halkan reefki isaa waraabee isaanii nyaatame.
ganama san ummanninis baheeti lafee miilaa mataa fi harka qofa arkaniin kan isaan awwaallataniin.